Londe malube ko barbacha halaptizyo bare. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoonni simbooniituuf nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa lafa jirtan maratti isiniif haa ta'uun isiniin jedha. Egaa har'as gaafiin irratti gaafatame yaada irratti kennuu fi gaafii kanan gaafatame koomentii YouTube chaanalii kiyya jalatti jechuudha. Egaa gaafii obboleettii kiyyaa kanarratti isinis mee irratti hirmaadhatoo yaadan koomentii jalatti barreessaa fi isiniin jedha. Anis immoo amma naaf danda'ametti yaada mataa kootiin an qoodaaf. Gaafiin obboleettii keenya akkana jedha. Mata duree irratti adaraa gaafii koo naaf deebisi lubbuu too jette jaalalleen koo Itoophiyaa jira ani Saudiin jira garuu nan sin jaaladha naan jedha wajjin hojjetan naan jedha ani maatii isaa hin beeku innis maatii koo hin beeku garuu birrii koo itti kennee biraan qaba sin kaaduu naan jedha yeroo hunda waan hojjetus natti hima irreegee naa erga garuu guyyaa tokko na dhokatee magaalaa tokko dhaqee ture. Maaliif deemte jedhee gaafan gaafadhu hojiifan dhaqee naan jedhe garuu immoo goddanyoonni isaa nama wajjin algaa qabatee bule jechuun natti himani gaafan gaafadhu naa kakadhu gaafan jedhuun kakachuu dide dallanee hiriyoonni koos gaafannaan dide dallane duraan baay'een jaaladha amma garuu erga gaafasiitii hin amanu garuu birrii biraan qaba maal godhu qaba adaraa jetti. Egaa gaafiin obboleettii keenya akkas jedha jechuudha. Jaalallee ishii kana maatii isaa isheen hin beektu, maatiin ishee immoo isa hin beekan jechuudha. Isheen ammoo birrii itti kennitee akka birrii sanaan hojjechaa jiruu fi akkasumas akka herreegeellee gara isheetti erguudha kan isheen himaa jirtu jechuudha. Isheen Saawudii jirti inni immoo biyya keessa kan jiru jechuudha akkuma barreeffamni ishee ibsutti jechuudha. Ani egaa duraan dursa irratti kanan jedhuuni rakkoon biraa erga hin jirre. Ati immoo haga kana itti amanamummaa ni qabda taanaan iddoon itti shakku yoo jiraate an akka mataa kootitti maallaqa itti kennee sanatti herreegeen natti maasuni agam amansiisaadha jedhee inni sun baay'ee tilmaamu irratti na rakkisa jechuudha. Wanta barbaade akkaataa barbaaden herreegee sitti himuu danda'a. Ta'us ammoo nama maatiin kee hin beekne fi ati maatii isaa hin beekne kanaani baay'ee ulfaataadha jedhee tanan fudhadhaan akka kootti. Maaliif osoo maatiin kee beekanii haga tokko walqixa miti haa ta'uti ammaan tanarratti inni dhaqee tachi bule wanta hiriyoonni isaa siin jedhan qofaaf akkasitti amantee fudhachuu hin qabdu akkasumas ammoo wanta siif kakachuu didee qofaafis hin amanu jechuu hin qabdu enda'um namni kakuu baay'isu nama qulqulluu hin taane jechuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif jenna namni suni kakuu irratti kan hundaa'e siif kakatu yoo ta'e irra caalmadhaan namoota yoo argine namoota waa balleessanii hin balleessine jedhanii kakatantu irra caala waan siif kakate qofaaf namni kun nusuudha jettee yookiin qulqulluudha jettee fudhachuun dogongora yookiin waan siif kakachuu dideef immoo namni kun lakki qulqulluu miti jettee iddoo sanattis akka badiisaatitti fudhachuun kee dogongora. Hiriyoonni isaa tarii yookiin isaa walitti bu'iinsa yookiin jaalala keessan irratti inaafu malanii iddoo kanatti garuu ati akka xiyyeeffannootti kan fudhachuu qabdu ragaa maal siif dhiyeessanii isaan kan akkasiin jedhan moo callisaniituma dhaqeen nama wajjin bule siin jedhan namni tokko ragaa tokko malee callistee atis kan jecha qofa qabattee deemtu yoo ta'e inni baay'ee dogongora keetii siin jedhan akka kootti jechuudha. Maaliif isaan wanta siin jedhan qofaaf osoo hin taane waa tokko ragaa tokko qabaachuu qabda dirqama jechuudha. Kan isaan siif ergan wanti tokko yoo xiqqaate yookiin viidiyoo ta'uu danda'a yookiin suuraa namoota shamara isa waliin argassan illee ta'uu danda'a. Ragaa tokko malee immoo nama waliin bule qofa waan siin jedhaniif amanuu hin qabdu. Jaalala keessanittis inaafanii walitti siin buusuu danda'u waan ta'eef inni kun callistee kan amantoote baay'ee dogongoraan siin jedha. Dabalataan wanti siin jechuu barbaadu akkuma jalqaba haasaa ture. Maallaqa kee humna kee baastee erguun kan kee maatiin kee kan isa hin beekne erguun kee baay'ee dogongora guddaadha. Haa ta'u malee amma ergiteetta erga ergitee immoo kana booda erguu hin qabduun siin jedhaan. Maaliif yoo jette akka gargaarsaattis haa ta'u akka maalittu dhiiraaf ati biyya alaa teessee biyya keessatti dhiira tokkoof osoo gara gaa'ilaatitti hin seenin maallaqa erguun kan keetiyyuu aananatti hin fakkaatu. Maaliif jennaani jaalalli ganaa isin
wanta bultiitti hin seenneefu jaalalli jaalalaan qofa adeemudha qaba malee gargaarsa irratti hundaa'ee amma yeroo amman kanarratti sirraa hin eeggamu ture. Sababni isaatis inni kan si jaalatuuf jaalalaan ta'uu qaba malee jaalala birriitiif ta'uu hin qabu. Dabalataafis ammoo gaafa dhaqxanii bultii keessa seentan situ danda'amoo isaatu si danda'a. Inni si danda'uuf si fuudha malee ati isa danda'uuf miti. Kana sirriitti beekuudha qabda jechuudha. Kanaaf amma ergite immoo jechoota yookiin wanta hiriyoonni isaa sitti himan qofaaf mirkaneeffattee akkasiin fudhachuu hin qabdu. Ammaan tanatti nagaa buustee isas haala fi hamalaan gaafachuudha qabda. Dirqama naa kakadhuun sunis ammoo iddoo kanatti faayidaa dhabaadha jedhee tanan fudhadha akkuma dura kaase jechuudha. Waan kakate qofaaf qulqulluudha jettee fudhachuu hin qabdu. Wanta hin kakanneef qofaaf immoo wanta sana hojjeteerra jetteetis fudhachuu hin qabdu. Dirqama ragaa tokko akkas jettee fudhachuudhaaf ragaa tokko qabaachuudha qabda. Oduu namaa wanta dhageesse qofaaf osoo hin taane ragaa tokko kan isa akkas jechisiisu sana jechuudha. Atis kan fudhatte isa amanuu dhabdu sana ragaa tokko qabaachuu qabda. Yoo hin qabdu yoo ta'e immoo nama kana akkanumaan callisteetoo isa shakkuu yookiin akkana gooteetta jechuu sirra hin jiruun siin jedha. Sanas ta'e kana maallaqa kan kana booda hin erginiiti. Erga jaalalli sin gidduu jiraatee si jaalata yoo ta'e atis ni jaalata taanaan maallaqa irraa bilisa ta'ati jaalalaan itti fufaati. Biyya gaafa galte immoo waan hundasaa gaafa barte namni kun hagam akkasii jaalatuu fi iddoo olaanaa siif qabu gaafa galtee madaalte gaa'ila keessattis ammoo kan naaf ta'a jettee murteessitu yoo ta'e haala saniin gaariidha jedhee tanan sitti himuu barbaadaani. Kanaaf fageenya irra teessee maallaqni keetis siif kennamuu hin danda'u waan ta'eef amma kenniteetta siif kennamuu hin danda'u yookiin siif hin deebi'u. Kanaaf amma nama kanatti amala toliiti akkuma jaalalaan eegaltan jaalalumaan itti fufiiti. Galii waan hunda argi isaa waliin sin jedha. Wanta inni hojjechaa jiru sanas ilaali. Akkasumas wanta inni reegee kanan hojjedha sin jechaa ture sanas mirkaneeffachuun fageenya irra osoo hin taane bira geessee mirkaneeffachuutu sirra jiraan sin jedha. Ammaaf garuu isaa waliin lola keessa seenu osoo hin taane namoota walii walitti firoomtee jaalala keessan ammoo diiguu osoo hin taane ammaan tanatti isaa waliin haala walii galteef amalaan dubbachuu iftoomina qabaachuu dhiirri yeroo tokko gara illiqii yookiin gara xiiqititti kan of ta'e sirrii miti wanta akkanaa kun jechuudha. Kanaaf ati immoo dubartii waan taateef amala qabummaadhaan dhiironni qabiinsa kan isaan barbaadani kun beekamaadha. Kanaaf amala qabummaadhaan amalaan haasofsiisitii sana booda yookiin iftoominaan innumtuyyuu sitti himuu danda'a yookiin hojii isaa malee hiriyoonni isaatis akkas jechuu ni danda'u. Jaalala keessattis inaafuu danda'u waan ta'eef kun hin beekamu. Galii erga galtaniin booda iftoominaan haasoftanii murtee mataa keessanii yookiin atis murtee mataa keetii haala saniin murteeffachuutu bareeda. Amma fageenya irra teessee kana godhi jechuun baay'ee nama dhiba. Rakkoon biraa erga hin jirre rakkoodhuma odeeffannoo kana dhageesse qofaaf isa shakkii keessa galtee maallaqni keessunis akka badu hin taasisini. Yoo jaalallee keetis immoo dhugaadhaan ni jaalata taanaan innis dhugaadhaan si jaalata taanaan wanta kana qofaaf ragaa tokko malee walloltanii gargar boo hin qabdanis hin jedha. Dirqama immoo irratti of gattee atis amanamummaan agasii jiraachuu hin qabu. Namni haguma fe'e iyyuu haa ta'u jaalalli isin gidduu jiraatus ati of qabiinsa irratti argamuudha qabda. Sababni isaatis jaalalli kun jaalala fageenyaa waan ta'eef jaalala fageenyaa qofa yoo hin taane jaalallee kee kan waliin jirtu yoo ta'e guutumaan guututti kan of gattu kan irratti of gattee amanamummaa akkasii qabduuf ati mataa keetiin amanamuu fi ni dandeessa. Garuu nama sana guutumatti amanuun kan keetis ammoo siif gaarii mitiin siin jedha. Kanaaf galii isaan qaaman wal argi. Garuu ammaan tanarratti callistee naaf kakachoo baatte akkanaa suni faayidaa hin qabu. Waan siif kakate qofaaf namni kun dhugaadha jechuun wanta hin danda'amneef hin kakanne jechuun ammoo namni kun yakkamaadha jechuun hin danda'amu. Kanaaf wanta hundaafu yeroo amman kanatti ati tasgabbii buusitii galii isaa waliin haasa'ii iftoominaa waliin dubbadhaati maal akka hojjechaa jirus ilaali. Namni kun naaf ta'amoo naaf hin ta'u immoo gargar baafadhuuti murteen yeroo sanatti kan mataa keetiiti jedhee tana sitti himuu barbaada. Kanarraan kanaaf immoo dhaggeeffattoonni kiyya komentii jalatti wanta siif qodan ilaali. Sana booda atis murtee mataa keetii murteeffadhu sin jedha obboleettii ta'e. Egaa asumaanan kanarratti xumuraani waan faana turtaniif hedduu galatoomaa. Dhaggeeffattoonni kiyyas yaada keessan akkuma dura jalqabe qooda fi isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a. Horaa bulaa.